Shamaa akkam nagaa jirtu dhaggeeffattoonni jaallattoonni Yoobsan Miidiyaa YouTube chaanel. Egaa akkuma yeroo darbe keessatti barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre kutaa sadaffaa yookiin immoo herreega kutaa sadaffaa boqonnaa tokko hanga boqonnaa afuritti waliin ilaallee carraa garuu yeroodhaaf haala tokko tokkoon addaan kutee ture kutaa sadaffaa kana. Egaa har'a boqonnaa shanaffaasaa qabadhee dhufee jira Yoobsan Miidiyaa YouTube chaanel. Laayik, sheer, saabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warreen na hordofaa jirtan warreen na hordofaa hin jirres immoo yoo saabskiraayib, sheer, kooment gootan waan isinirraa hir'isuun qabuun isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma yeroo darbee keessatti qayyaboota bu'uuraa arfan akka ilaallee dabarre qayyaboota bu'uuraa arfan keessaa inni tokko hiruudha. Baay'isuu, hir'isuu fi ida'uu jennee qayyaboota afur akka qabnu ilaallee turre. Qayyaboota arfan kana keessaa immoo hiruu irratti baay'inaan boqonnaa arfaaffatti kan ilaalletaa jechuudha. Boqonnaa shanaffaa keessatti immoo seensa firaakshinotaadha. Firaakshinii jechuun warreen kana jechuudha. Tokkorra lama, tokkorra afur, tokkorra saddeet, tokkorra lama kan jedhee kaa'ee jirudha jechuudha. Warreen kana jechuun firaakshinii jennaani yookiin immoo irra tokko irra yookiin tokko irra lama jedhee kan inni jalatti kaa'ee jiru tokkorra lama firaakshinoota jennaani. Isaanis immoo kunooti bifa gosa adda tokkodha kuni lamaadha kan jiranii. Kan lamaan keessaa tokko tokkorra lammaffaa jennaani jechuudha. Lamarra tokko kun immoo afurii adiidhaan kan dibame afur diimaan tokko dibame afur keessaa tokko dibamee jira jechuudha. Kun immoo sadii jiran keessaa tokko dibameera lama wal fakkaataa tokkorra lammaffaadha. Kun sararoota saddeet qaba. Saddeet keessaa tokko dibamee jira. Kan dibame keessaa tokkorra saddeettaffaa inni warreen kun firaakshinii jennaani jechuudha. Sababni karaa ittiin ilaalluufis immoo firaakshinoota yookiin qayyaboota bu'uuraa arfan sana keessa hiruun isa tokkodha jenneerra waan ta'eef jechuudha. Isaan keessaa inni tokko firaakshinii immoo kan inni irra keessaa jalatti barraa'ee dubbisuu dandeenyu yookiin gara irra keessa jiruu fi jala jirutti jechuudha. Fakkeenyota beekamoo fi cimoo waa'ee walakkaa, kurmaanaa fi siisoo lakkoofsa ibsanidha. Egaa asitti yeroo baay'ee naannolee baadiyyaa keessatti siisoo kan jedhamu kun ni beekama yookiin immoo namni tokko lafa qonnaa irraa nama biraatti yoo laate haala ittiin sadaffaa irra tokko yookiin immoo sadii keessaa tokko kan inni fudhatu yoo kenne lama immoo ofii fudhatu isa sana jechuudha. Inni suni lakkoofsa firaakshiniidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kaas keessatti sadii fi walakkaawwanii yookiin siisawwanii fi kurmaanotaati. Kurmaana tokko yookiin lama keessaa isa jenna jechuudha. Malee armaan gadii irratti kutaa dibame firaakshiniidhaan ibsidha. Kutaa dibame warreen jennu warreen ammaa turan jechuudha. Warreen daanaa kun lamadha. Gosa lamatu jira. Kun tokko kanadha. Tokko immoo ka adiidhaan dibamee jirudha jechuudha. Ka adiidhaan dibamee jiru lamaan isaanii maal isaanii jiru? Daanaawwan lamaan kana keessaa tokkorra lammaffaadha jechuudha. Siisoo yookiin immoo tokko lammaffaa dibamee jira. Tokkorra lama jennaan guutuun isaa bakka lama walqixatti qoodame kan halluun dibame immoo maal jechuudha? Walakkaa isaati jechuudha. Kun walakkaa isaatti halluu addaan bahee jira jechuudha. Tokkorra sadaffaa daanaawwan kun sadiitu jiru. Sadii keessaa immoo meeqatu dibamee jira? Tokko dibamee jira jechuudha. Kun isa kana dibamee jira. Warreen kun lamaan garuu adiidhaanidha jechuudha. Sadii jiran keessaa tokkorra sadaffaa jennaani isaan guutuun isaanii bakka sadiitti maal isaan walqixatti qoodame kan halluun dibame immoo siisoo jennaani jechuudha. Sadaffaa yookiin immoo sadii keessaa tokko fudhata. Isa jennu sana jechuudha. Fakkeenyaaf qonna keessatti boqqolloo sadii kuntaala sadii yookiin immoo kiiloo 300 keessaa kiiloo meeqa fudhata jechuudha? 100 fudhateetu 200 abbaa lafaaf isa kennamu jechuudha. Inni kun siisoo jennaan jechuudha. Sadii ta'e kun immoo afur keessaatii tokko kan inni kennu jechuudha. Kunoo adiin sadan kun wal fakkaatu sadan arfan isaanii keessaa tokko dibame jechuudha. Kun immoo guutuun isaa bakka afuritti wal qixxatti qoodamee jira. Kun halluun dibame immoo kurmaana isaati jechuudha. Yookiin immoo arfaffeessa jennu jechuudha. Tokkorra arfaffaatiin kan inni qooddataa ta'udha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin warreen kun firaakshinii jennee ibsina jechuudha. Firaakshinoota kutaa dibame ibsuun barreessidha. Inni kunis akkuma amma irraatti ilaallee dhufne tokko tokko isaanii gaafa barreessine yookiin immoo biratti mul'isnee agarsiisnu warruma ammaa sana barreessuudhaan agarsiisnudha jechuudha. Fakkeenyaaf caarra kan jiru gaafa agarsiisnu afur qabna. Afur irraa meeqa jechuudha? Afur keessaatii tokko jechuudha. Afur keessaa tokko dibame tokkorraa arfaffaa jennaani. Kun immoo sadan isaaniiyyuu dibamee jiru waan ta'eef sadan isaaniiyyuu
sadii mataa sadii irra sadiitti jechuudha. Sadii irra sadiidhaan inni ibsuu dandeenya. Kunillee akkuma kanadhaa tokko tokko warreen kana lakkoonni tokko kan inni nuti qabnudha. Fakkeenyaaf lakkoon baay'inaan isaanii miti waan ta'eef tokko lama sagalidha kuni. Kaawwan daanaa keenya kuni kudhanidha jechuudha. Kudhaniin kana garuu meeqa ta'ee jira? Tokkorraa kudhan affaatiin nuuf laatama jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kudhan keessaa tokko dibamee jira waan ta'eef jechuudha. Kunis akkasuma sadiirraa tokko sadiirra tokkoffaa yookiin immoo tokko kan dibamee daanaan nuti qabnu immoo sadiidha. Kunillee akkasuma tokko irra sadaffaadha. Tokko reeshoo sadaffaa. Kun immoo tokko reeshoo lamaa jechuudha. Kun immoo reeshoo lama haala kanaatiin tokko tokkodhaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Ibsuu ni dandeenya. Warreen kuni warreen firaakshinoota jedhamu jechuudha. Sirna barreeffama yookiin immoo maatii herregaa keessatti jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii keenyee ilaaluu kan nu dandeessu ta'a jechuudha. Inni kan biraanii warreen kana tokko tokko isaanii kaa'ee jira kunuuti. Maal jedhaa? Firaakshinoota armaan gadii daanaaleedhaan ibsina. Daanaaleedhaan gaafa ibsinus warreen kana tokko tokko isaan maal gochuu qabna jechuudha. Fakkii sana yookiin immoo daanaa sana kaasneetu argisiisuu qabna jechuudha. Daanaa sana gaafa kaasnee agarsiisnu haarra kan jiru kunuuti. Haarra kan jiru daanaa kana kaasnee jechuudha. Daanaa kana gaafa kaasnee jennu tokko tokkoon ishee meeqa nu laachuu qabdi jechuudha. Daanaa tokkorra shanaffaa nu laatti jechuudha. Tokkorra shanaffaa gaafa nu laattu kana daanaan keenya kunuuti. Daanaan keenya kun immoo meeqa dibamee yommuu taatee jirti? Bakka shanitti jechuudha. Daanaan keenya kunuuti tokko lama sadii afur shan ta'anii yeroo jechuudha. Daanaan keenya shanii kun immoo daanaan keenya kudhanidha. Kudhan ishee kaawwanna kana. Daanaan keenya kana fakkaatti warreen kudhan jechuudha. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhanii tokko darbee jira. Kanaaf tokkorraa balleessina. Kudhan guuteera jechuudha. Tokkorraa shanaffaa fi tokkorraa sadaffaa isa ta'e kana tokko ishee maal godhan ni dibna jechuudha. Lama addaa yookiin immoo gosa kabiraatiin ni dibanna. Kuni tokkorra shanaffaa gaafa ta'u kana jechuudha. Tokko shanaffaa keenya tokko maal goone qalama addaadhaan dibnee jira jechuudha. Tokko kana gaafa dibnu meeqa tafe afuridha. Tokkorra shanaffaa keenyatu dibatee jechuudha. Naannoon isaa jira waan ta'eef tokkorra shanaffaa haala kanaatiin ilaaluu dandeenya. Inni kun immoo tokkorra kudhanaffaadha. Sana dibanna. Yookaan immoo achuma keessatti tokkosaa maal gochuu dandeenya jechuudha. Tokkosaa X goonee keewwachuu dandeenya jechuudha. Qalama addaatiin yookiin immoo halluu kabiraatiin bakka sana maal gochuu dandeenya jechuudha. Keessaa kaansillee jechuudha. Kun shan keessaa maal ta'e jira? Tokko badee jira jechuudha. Kunis kudhan keessaa tokko
bakka qabatee jiraachuu isaa kan ittiin daanaalee keenya agarsiisnu jechuudha. Kanaaf tokko shanaffaa firaakshinii keenya fi tokko irra kudhanaffaa keenya firaakshinii keenya akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Warreen kunis akkasuma sadii irraa arfaffaadha. Sadii irraa arfaffaa gaafa innus kuni tokko maal gochuu dandeenya jechuudha. Addumatti tokko dibnaa jechuudha. Ganama daanaa isaanii irratti dibuudhaan agarsiisudha. Tokko dibna sadiirra arfaffaa keenyadha jechuudha. Sadii kunooti. Sadii kunoofaa jiru arfaffaan keenya maal ta'ee jira? Dibatee jira jechuudha. Tokko irra ja'affaadha. Tokko dibatee jira jechuudha kunis. Kanaaf gidduu manaa gaafa inni balleessinu kunoo tokko irra ja'affaa keenya. Lama irra arfaffaa. Daanaan keenya haala kanaatiin lamarra arfaffaa keenya daanaa keenya lama keessa adda baasneerra lama tafanii afur daanaa nuti qabnu daanaa afur keessa maal ta'e jira lama dibamee jira jechuudha. Kanaatiin haala kanaatiin firaakshinii keenya agarsiisuu dandeenya. Sadiirra saddeettaffaan illee kun akkasuma kana sadiirra saddeettaffaa gaafa dhufnu warreen kun sadan isaanii maal ta'u jechuudha. Daanaawwan addaa yookiin immoo daanaawwan warreen sanarraa ittiin adda bahan ta'aniitu ibsamu jechuudha. Kun sadan isaanii balleessinee jira. Sadii gaafa balleessinu kun wanta jechuudha. Tokko lama sadii afur shan sadii saddeetidha jechuudha. Sadii dibamanii jiru. Saddeet keessaa sadaffaadha jechuudha. Inni kun lamarra sadaffaati. Lama sadaffaatiin gaafa ta'us lamarra sadaffaan keenya illee kun haala kanaatiin jechuudha. Tokko irraa arfaffaa illee tokko dibna haa ta'u garuu tokko yeroo dibnu kana keessa tokkotti dabaluu qabna dogoggora kaasuu daanaatiin natti fakkaata. Jechuutti tokko mudataniiru. Maqaa haala kanaatiin fi tokko addaatti ilaallee jechuudha. Tokko irraa arfaffaa karaa inni qabnu daanaa afur qabna. Afur keessaa tokko dibamee jira jechuudha. Haala kanaatiin firaakshinoota argisiisuu yookiin immoo ibsuu ni dandeessa. Firaakshinii jechuunis warreen kanaan kan ibsamanidha jechuudha. Kanaaf tokko tokko firaakshinota yookiin qoyyaboota bu'uuraa keenya arfan keessaa heeruudhaan kan ta'udha jechuudha. Qoyyaboonni yookiin firaakshinii kan nuti ibsuu dandeenya. Firaakshinota tokko adda baafadhuudha. Danaa armaan gadii ilaaliitiin tokko kan jennu kunuun isa qalama dibame kana jechuudha. Daanaa kan qalamaan dibame warra amma garraatti dibaa walii keessa inni kun tokko irraa arfaffaati jechuudha. Daanaan keenya meeqa? Daanaan keenya tokko lama sadii kanaan afur keessaa meeqa dibamee jira? Tokko dibamee jira. Kanaaf eeguun afran keessaa tokko uffatu halluu dibame. Kanaafis immoo yeroo firaakshinii ibsamu tokko irraa arfaffaa ta'a jechuudha. Tokko irraa arfaffaa gaafa jennu haala kanaatiin yeroo dibamu dubbifamu tokko arfaffaa afur keessaa yookiin immoo waan meeshaa afur qabu keessaa tokko namaa kenninee afur sadii fudhannaa jechuudha. Afur qabna ture. Tokko kennine sadii kan kanaaf tokkorraa arfaffaa nama biraaf lamanna jechuudha. Haala kanaatiin kan nuti firaakshinii keenya ibsachuu dandeenya jechuudha. Caalaan kan argate firaakshiniidhaan barreessidha. Kana keessatti gilgaala kana yookiin gochaa kana keessatti abbaan magarsaa burtukaana tokko bakka walqixxaatee afuritti qoode. Qoodama tokko caalaadhaaf kan lammataa daraartuudhaaf kan sadaffaa baayisaadhaaf kan arfaffaa fayyineedhaaf kenne yoo ta'e caalaan kan argate firaakshiiniidhaan meeqadha? Jalqaba meeqa qaba ture? Burtukaana afuridha jechuudha. Burtukaana tokkicha afuritti tokko arfansaatii jechuudha. Arfur tokko yookiin immoo tokko ta'an geera arfansaa afurirraa afurii jechuudha. Kanaaf daanaa afur qabna arfansaa daraartuu kan argatte firaakshiiniidhaan barreessidha. Tokko arfaffaa taatee tokko taatee jechuudha. Kanaaf gaafa isaanii qoodnu tokkoffaadhaatti abbaan magarsaa burtukaana tokko bakka walqixxaatti afuritti qoode. Tokkorraa arfaffaa argataa deemuu jechuudha hundi isaaniiyyuu. Arfaffaa asitti illee daraartuun kan argatte firaakshiiniidhaan qoodamanii kan caalaadhaaf kan lammataa daraartuudhaaf kan sadaffaa baayisaadhaaf kan arfaffaa fayyineedhaaf kennee tokkorraa jechuun hunda isaayyuu isaantu dhiiratee jechuudha malee isaaf hin hafne jechuudha. Tokko arfaffaadhaan kan isaan gahaa deemu tokko argatanii
afur keessaa tokko argataniitu jechuudha. Kan isaanii maal ta'anii kan inni ittiin wal isaan geesse jechuudha. Daanaa gararratti haalli keessatti jechuudha. Haala kanaatiin ibsuu kan dandeenyudha jechuudha. Kunillee inni kabiraanii daanaalee armaan gadii irratti firaakshinii kutaalee dibanii barreessidha. Kutaalee dibamanii yeroo jennu egaa tokko kunooti kutaawwan lama yookiin immoo bifa addaatiin dibamanii jiranidha jechuudha. Kunoo kan nuti daanaa meeqa qabna? Lama qabna. Lama keessaa tokko jechuudha. Tokkorraa lamaan mul'ata jechuudha. Akkuma jalqabaa ilaallee turre jechuudha. Tokkorraa lammataa lama daanaa qabna waan ta'eef kunis afur keessaa tokkodha. Tokkorraa afuraffaa keenya akkuma gubbaatti ilaallee dhufne yookiin immoo argina jechuudha. Kunillee akkasuma daanaa ja'a qabna. Tokkorraa ja'affaa ta'a jechuudha. Dura maal gochuu qabna? Lakkoonee daanaa keenya beekuu qabna. Erga daanaa keenya lakkoonee meeqatu dibamee isa jedhu adda baafna. Kunillee rog-sadee keenya keessatti daanaa afur qabna. Daanaa afur keessaa yookiin immoo bakkeen duwwaa afur qabna. Sadii duwwaa jiru tokko dibameera. Tokkorraa arfaffaa nuu laata jechuudha. Akkuma gararraatti ilaallee keessatti. Kunillee akkasuma barreessinee jira. Kun immoo saddeeti tokkorra saddeet. Isa lakkoonee mirkaneessuu hin dandeenya. Karaa diimaarraa kan torbadha. Kan dibamee jiru torba. Kan dibame tokko jechuudha. Saddeet tokkorra saddeettaffaatu dibamee jira jechuudha. Kun immoo torbadha kan nuti qabnu torba irraa tokko tokkorra torbaffaati torba qabna. Daanaa torba keessaa tokko dibameera. Haala kanaatiin ibsuu dandeenya. Firaakshinoota kennaman daanaa isaanii irratti halluu dibuudhaan agarsiisidha. Daanaa tokkorraa arfaffaadha. Akkuma isa kana galagalchiisuu isaati. Kan immoo maal gooneet agarsiisna jechuudha. Dibneet agarsiisna jechuudha. Yookiin immoo halluu barbaadame tokko bakka sanatti dibuutiin kan nuti maal gochuu dandeenyudha. Kan nuti waan sana ittiin ibsuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf kana keessatti kunuunti jechuudha. Gidduu kanatti yeroo ibsinu tokkorraa arfaffaa lamarraa kudhanaffaa kallattiimaa gajjallaadhaan buustuu lama isaanii dibanna jechuudha. Tokkorra salgaffaa gaafa dhufu akkuma tokko qofa dibna jechuudha. Tokko sadiirraa arfaffaa gaafa immoo meeqa dibuu qabna? Sadii dibannaa jechuudha. Sadii dibame afur keessaa sadii dibneerra jechuudha. Kanaan haala kanaatiin tokko isaanii maal gochuu dandeenya jechuudha. Ibsuu kan dandeenya yookiin immoo firaakshinoota daanaalee keenyaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kabraa keessatti firaakshinoota armaan shanoota firaakshinoota kennaman daanaa jedhanii jechaan barreessidha. Tokko sadaffaadha, tokko lammaffaadha. Morma garratti ilaalaa oolle jechaan deebisnee jijjiiruudha jechuudha. Tokko irraa lammaffaa, tokkorra sadaffaa, tokkorra arfaffaa, tokkorra torbaffaa, tokkorra kudhanaffaa jechuudha. Tokkorra fakkeenyaaf kanneen kunuun isuma kana gadi dabarsine tokko shanaffaa gaafa jedhu isa deebisnee gaafa lakkoofsaan isuma olii kanatti barreessuu keenyarra lama akka jirurree fi kunuunte jechuudha. Tokkorra shanaffaa kunuunti. Tokkorra ja'affaa nuti qabnu daanaa ja'a kan dibamu garuu tokkorra ja'affaa keenya. Tokko saglaffaa tokkorra sagaliin dinnee agarsiisuu dandeenya. Daanaa keenya kanaan fakkaatti jechuudha. Daanaalee kennaman irratti firaakshinoota kutaalee dibaman bakka bu'uu danda'an bakka duwwaa harkaa mirgaa argamu irratti barreessidha. Tokko guutuu isaatii kun tokkumadha jechuudha. Nuyi qabnu tokkorra tokko jennu tokkorra tokkoma dibamee jira. Tokko kan nuti qabnu irratti tokkorra tokkoma keenya jechuudha. Kun immoo lamarra tokko. Lama keessa tokko dibamee jira. Kun immoo sadii tokko kan dibamee jiru tokkorra sadaffaa. Deebiin tokko isaanii guutuun inni tokkorra sadaffaa ture. Tokkorra arfaffaa. Tokkorra sadaffaa. Olii tokkuma kan inni qabnu tokkumatti dibame. Tokkorra lammaffaa yookiin immoo tokkorra firaakshinii lama. Shanii immoo tokkorra shanaffaa. Ja'a tokkorra ja'affaa keenya dibatee kan jiru duwwaa kan nuti mul'isnu yookiin immoo daanaa kana hin agarsiisnu jechuudha.
Lillee akkasuma tokkorratti Torbaffaadha. Gubbaatti kan hojjennee deebine jechuudha. Kun itti aanaa addaa yookiin immoo haala adda biraatiin waan nu kenname malee tokko irra saddeettaffaa haala inni ittiin dibamee gaafa ibsinu warreen kana fakkaatu jechuudha. Kun bokki mataa guutummaa dibameera tokkorra tokko bokkuma waan ta'eef kun lama tokko dibamaa tokko adiin jira tokkorra lammaffaa sadii keessa tokkorra sadaffaa afur keessaa tokkorra arfaffaa shan keessaa tokkorra shanaffaa afur hin dibamee jiru waan ta'eef tokkorra ja'affaa tokkorra torbaffaa tokkorra saddeettaffaa inni haala kanaatiin firaakshinoota keenya maal gochuu dandeenya ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Dhuma lamaan keessatti kadhumaa lamaa yookiin immoo ammaarraa hafee jechuudha. Inni kuni tokkorra salgaffaa keenya kan inni qabatee jiru ittaanii jiru tokkorra kudhanaffaadha jechuudha. Akkuma isa olii sana guutummaa guutuutti akka mirkaneessinu yookiin immoo baruu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu kan nu dandeessisu ta'ee argina jechuudha. Inni kan biraanii waamamaa fi waamsaa firaakshinii waamamaa yookiin waamsaa firaakshinii kan jennu firaakshinii irra keessa jiruu fi firaakshinii jalaan jirudha. Isas immoo tokkorraa arfaffaa gaafa inni keessatti tokko waamamaa fi afur immoo waamsisaa jedhameetu dubbifama. Innis immoo tokkorraa isa jennu sanadha jechuudha. Kunuunti arfaffaa inni arfaffaan maalla waamsisaa tokko immoo waamamaa jenneetu dubbisna haala kanaatiin jechuudha. Kanaaf waamamaa fi waamsisaa tokko tokko firaakshinoota kennamanii barbaadiidha yookiin immoo waamamaa tokko sadaffaa tokko ja'affaa tokko torbaffaa inni isaan kan maal godhu jechuudha. Maqaa isaanii sanatti waamuu yookiin itti moggaasaa deemuu nu ilaallata jechuudha. Kanaaf tokko tokko isaanii kana waamamaan eenyu waamsaan eenyu isa jedhudha. Fakkeenyaaf haalli barreessuudhaaf gidduu nu mijatu waan ta'eef tokko biraa kana yoo ilaallu tokko maaldha tokko waamamaadha. Tokko waamamaa yoo ta'u inni immoo waamsisaa keenyadha jechuudha. Tokko tokko isaanii akkanaatiin guutuu dandeenya jechuudha. Firaakshinoota keessatti waamamaa moo waamsisaatu caala? Irra keessaa moo kan jalaatu caala yeroo jedhu kan caalu isa kamidhaa waamamaa keenyadha. Waamamaan irra keessa jira taanaan inni isa gubbaarra jirutu isa gajjallaadhaaf hirama. Kanaaf firaakshinii keessattis isa gubbaarra jirutu gajjallaadhaaf hirama yeroo baay'ee. Kanaaf waamamaan keenya isa guddaa jenneetu ibsina jechuudha. Kanaaf nuti gabatee keessatti firaakshinii tokko sagalfaa waamamaan keenya tokko waamsisaan keenya sagalidha jechuudha. Adda kanatti gaafa bu'u waamsisaan keenya sagal ta'a. Tokkorra torbaffaa tokko waamamaa torba waamsisaa tokko waamamaa waamsisaa tokko waamamaa ja'a waamsisaadha. Addanattis tokkoof lakana waamamaa waamsisaa keenyadha. Haaluma kanaatiin jechuudha kan inni maal gochuu danda'u kan inni ibsuu danda'u jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu kan dandeenyu ta'a. Lammaffaa walakkaawwanii fi maanota lakkoofsa hundaa kan jedhu akka walitti deebinutu yoo ibsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik, sheer, saabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.